Jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaadha galata waaqaa. Egaa nageenyi keenya lafa jirtanitti bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaalannaa kanatti taasifanii arras deebi'ee dhufee jira ramuu mala isiniif fide akkuma beekamu samoona kana kaamanuma si filachiisa egaa abbaa carraa jechaa jira. Amma maskaramii seenuuf jaalamannoo fi bara haarawaa seenuuf egaa bitatee kan bara haarawaatti itti galuu barbaadu jechuudha. Yoo jiraate yeroo baay'ee bara haarawaa biyya arabaatti singalu yeroo ayyaanatti singalanii. Innaa kanaafiyyuu jechuudha warroonni bitachuu barbaadan mana bareedaa kana akkanatti bareedaa ani kanume isiniif fida kan hin humne isiniif fida kan mukaan hojjete isiniif fida waan fe'a keessanii jalqabarraa lafaa kaasee aga mana xumuraatetti isiniif fidaan jira. Kuni isiniif filattanii bitachuun immoo mirga keessanii egaa kun isinii ta'a isiniin jedhu filannoo keessa waan ta'eef dandeettii keessanii filannoo keessanii isiniin jira. Egaa kanaaf manni kun immoo illee baay'ee bareeda garuu xinnoo hin xumuramne jechuudha. Balballi isaatis kinoo sibiilli galee jira. Keessi isaatis ammoo iyyuuonna ta'ee jira jechuudha. Bolokkeettiin laqallaqamuu bichaa tafe jechuudha. Girgiddaan isaa laqallaqamee chaakii godhamuu bichaadha. Chaakii godhamuudha. Egaa kun gatiin isaa akkuma wanni hundumtuus akkuma isinitti hime egaa lafaa kaasee haga jalqaba lafa duwwaa kaasee haga jalqabaatitti gatiin isaa ol ka'aa gad deebi'aati akkuma manaatti bakka jireenya akkuma lafaa kaasee lafti duwwaa meeqaa manni irra hojjete meeqaa manni laxxafame meeqaa garafame akkasitti deema sadarkaa saniin isin jechuu barbaadetanii. Kunis manni jechuudha Adaama Qorqorroo goojjoo lama qaba gubbaarranii. Akkuma argitanii akkuma mana guyyaa darbe isinii gadiise goojjoo lama iddoo taankariitti isin qaba. Bakka baay'ee bareeda jechuudha. Axiriin isaatillee bareedadha. As ganda 2 keessatti argama jechuudha. Iddoo baay'ee bareeda iddoo mijataadha jechuudha. Manni kanuma isa fakkaatus bukkee isaa jira argitanii bukkee isaa jira duwwaa isaatiinis immoo manni itti aanu sun kan nama birooti. Kanaafiyyuu iddoon isaa kaaree 2 irra jira. Gibbiin isaa jechuudha lafti kaaree 2 amma sarvisiitti ijaarrachuu ni dandeessu guddaa maaliif illisheebbiin lafa nyaatu lafa nyaatu baay'een isaanii hojjettoonni mootummaa warreetii amma 40 bicha argatu garuu akkasumatti irratti ijaaru jechuudha. Kun amma balbala alatti balbala 2 qaba. Balbala 3 qaba malee alatti jechuudha. Sinkiraas kennatan ofiifis keessa teessan ijoollee keessanis keessa teessistan hin dandeessu. Taasisaan kun immoo kan amma mul'atu walaan shintibeetii fi shaaworii jechuudha. Kun iddoo shintibeetii fi shaaworiidha. Bakka kun immoo barbaadan keessummaa guuttanii barbaadan ammoo ofii keessanii jechuudha. Kiraas kifilli amma illisheebbiin alatti balballi 2 balballi 3 kiraa kennachuu hin dandeessu mana qoxxobaa barbaadan jechuudha. Maaliif si fayyada waan ta'eef egaa kanaafiyyuu waagaan isaatillee baay'ee bareeda baay'ee bareeda ganda 2tti argama. Kanaaf warri bitachuu barbaadan heelooyii jedha. Garuu jechuudha jalqaba isinitti baay'een keessan nama raabsitu har'a baay'irachuun duratti wanta namni jedhu jechuudha dhaggeeffadhaa seeraan. Nuti dallaalaa miti. Dallaalli abaluu dallaala abaluu agana nuun jedhe dallaala abaluu aga fedhe isinii haa jedhu dallaalli jechuudha. Nuti dallaala taanes kan seera qabaannee dallaala mana gurgurtaa bittaa hojjennu miti. Nuti viidiyoo yeroo baay'ee isinitti hima jechuudha. Namni baay'ee keessan nama arrabsuu deemtu malee wanna namni jedhu hin dhageessan. Nuti wariis haa ta'uu manas haa ta'uu lafas haa ta'uu viidiyoo yuutuubii irratti hojjechuuf malee viidiyoo malee nuti dallaala seera qabeessa mana gurgurree binnuu miti. Kanaaf isiniin jira kan malee nuti mana guyyaa kaleessa miliyoona 7 xirreen isaa hin jedhe xirreen jedhan yaamicha hin jedhe. Takka wayii maallaan jetti namni biraa harkaa qaba akkuma miliyoona 6 jiranii ati miliyoona 1 nu nyaatti jechuu barbaaddeeti. Habiifti taragaagge ani kan siin jedhe
nuti yaamichan jedhe abbaan onnatti gurguratu abbaatu beekala sinigizee hundaa jechuudha dhugaa irra deddeebi'een dubbadda nuti viidiyoo hafu waraabnaa waagaa nutti wuddii himu garuu abbaan bitatooti dhiyaate gad bu'uu fi siniin jedhee jira nuti amma nuti viidiyoo barbaanna waan ta'eef isaanis akka nuti viidiyoo barbaannu nuti yuutuubii wajjin irratti gasiniisna gabaanoo sinii ufee gurgurattuu jennaani nuti jechuudha irra murree jala murree itti kanaaf siniin jedha waagaa isaa kan nuun jiranii fi kan isinitti matan tokko miti jechuudha. Nuti yeroo baay'ee waagaa kan hin dubbanneef kanaaf sababii kanaaf waagaa warri isaa ta'u kaan isaa ta'u maaliif nuuni bajaa yoo jedhan siniin immoo bafur jechuu danda'an gabaa ilaalanii bittuun haxxee oliif qannasu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warroonni bitachuu barbaadanii koottaa heloo jedhaa. Ani jechuun bakka biyya ormaa jiraattanii wanna barbaada wanna fe'a keessanii lafa nu waraabi mana nu waraabi waan jettaniif sinii guutuuf malee viidiyoo hojjennu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf isiniin jedha obboleewwan koo isinis biyya ormaa teessanii maaltu isin dhiphisaa bakka wanna fe'ii keessanii jaalattanii ilaaltanii bitattanii jedheetanii kanaafanii bakka biyya ormaatitti waan baay'ee jira rakkinni isa hundaa keessa darbitanii bakka itti boqottaniidha. Kanaaf isiniin jedha balleessas dhiifama naa godhaa. Egaa viidiyoo keenya immoo laayikii godhaa. Laayikiin hin jiru dhugaa laayikii godhaa jalqaba laayikii godhaa. Egaa sabskiraaybii illee godhaa wanna barbaadan immoo gara koomentiitti nu barreessaa. Hin jirraanis nan jira kaasunis ni jirra galata waaqa. Egaa amma deebinee wanna barbaadan hundaasiniif hinna mannis bareeda kanaa ganda koo lamatti argama warri barbaada heloo jechuu bichaadha nagaa nu taasin jaalannaa.